Gadhiisa. Qashee barkeessa. Wayii kan dhufaatu yaa wayii. Reedii maali lola maaltu fide? Ati taa'ulaa akkana dhoyita kan sin gaafatan akkana godhatta? Yaalee loo na wajjin haasa'isiis maal taane? Natti haasa'irree? Natti mu jirteera hayyee. Ati gurra jabadhu hayyee. Akka godhe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwatu loltoota keenya. Isillee salaantaa gaafadha. Of jettee baraan funyaan qabachuu wayi. Yaa akhi ofii makee isaan kana mataa nagaa galchee malee waan biraa keettanii waan ta'an irra tuliidanii. Jechuun baru kananii darbuunis jabeenya miilaa ibsa inni bira qunneemi. Hani walitti araaramtan ji'aani gammachuu teessanii akka dalagaa irraa dhufe qabanattuu hin galin asii as gore isin biraan keettanii afaan dhaabdee na jedhan. Biraan ki'uun kenneera. Eegumaan kaameraa si geessisee beekte malee. Kaameraa awwaalatanii akkasuma godhuun biraan kee malee maaltu? Laa waraabuu jaamti malee biraan kee jaamti. Yaa Rabbii riyya. Akkamiin? Mee maasaatti na dheerisinaan. Amti keessumee bilaal jira duma keessatti bilaal jiru dhufee bari. Keessumatti akka daawwititti osoo bilaalluuti. Akkasii. Ahaa isinii bilaal jiruun dhufeedha. Nuti kanatti keessatti bilaalu jirra ati immoo nagarree malee. Taa'if duuba bilaal jirra xiqqoo obsii ol seenii naan jettu. Baratu ifillaalle malee seente. Yoo Maamud akka ijoollee maa godhatte. Kalas feetii keenya hundaaf dhiifu. Oo deemaa malee walitti qabu. Akkasiin jette dhageesse dhiitamaa kopheedhaan sanuu. Andifamaan jee. Akkanarra milishaa dhiitee qofaa naan jettu. Misha dhiitee waa'ee Itoophiyaa jira haa misha maatumaan naan geewwan. Anfitiin dubbadhu waa'ee. Salaamtaan irraa fannee. Woo feetan salaamaa feetan dhiisaa maal. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiyyoota daawwattoota keenya jirtu sagalee itti ni fuudha. Meel ta'e fuudhuu noonu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota reedii dhaaba aras dhufnee jira. Osoo haasoo baattee natti tolaa warraan tana. Leech maaliif naasanii Amma jechuun naasanii miti gammachuu teenya waan dhufteef ibsa dhokaati. Na keessaa balleessanii dhuma gammachuu teessan tamaa. Halaas dhiifama. Seep af. Akkasitti itti tufanii jiituu nama nama kuusi. Hin beekan. Sigaa kannaa osuma halee loogannaa ol beekan. Wanti nolaa jigaa beekan. Akka natti. Waa danaa namni jiru. Ummata yaa hin dadhabne ummata akka kana kana takkaan nagarre. yaa hidhiif nagaa nuti Amma jechuun waan dhufneef ibsannaanis waan dhufteef. Reefu fiyeerri dhaame. Feetan ibsaddaa feetan dhiisaaree aan dandaateessanii. Amma ni deemaa waan gaddeessu na waan maanta. Kanaafuu waan dhufteef fixattu malee akkamitti deemta. Daawwattoota keenya. Maali ni maddasi? Obsiyaa anaaf badala keetii haasaa. Deemaa laafee ta'an. Gammachuu teenyaaf dhufee ammoo gisee dhufu akka nama oololu jiruutti nuti kanatti xiqqoo chaaleeraa waliin kan inni gaazee waliin kan inni. Chaaleeraa maal? Jechuun. Maali chaaleeraa? Booksii jechuun Ingiliffaan kan. Afaan Arabaa. Ingiliffaan hin booksii yaajee deera kan. Ingiliffaan mee booksii jechuun chaaleeraan jechuun. Ingiliffaan booksii jechuun? Tokkoon na sobeen hanqarshii naa kannee. Sittiin himaa booksii jechuun akkuma ta'e jechuudha. Akkuma miifi fagoo miti wayii karaa akkoo dura. Yoo dhiyoodhaa ni deena. Ni deena. akkoon taadhaa ta'uu silaata abbaati. Leelumeen dubbatinaa. Maaliif na taata? Sagal mutee sana jibba wallaan. Dinaasee. Namni wani reefu dhiite ta'e. Itti sanaan seetanii naa miti. Rabbi baasee maali gaa maqaan isiidha akka afaan oromootti kuma fedhetu haa ta'u. Ani hin beeku waan isin ta'e. Xaawulaayyee. Wuuy sirraan fanneen nuti itti hojii jiraatu jiru. Xaawulaayyee. Biituu teenya rabbi si baasee xaawulaayyee. Jaartii bira dabaluu kaan jedhame yoo. Lafa kaa. Jaartii bira dabaluu kaan jiru deemu. Jaartii maali sun? Maraatu jaartii itti hojjetee deemta. Ootan dhalaa bayyaan qabdan mokanaan arge maali haa? Hin dadhabdu siisi? Maal dadhabdi PR'dha. PRN. PRN kee. Afaan Oromaati gaa. Ingiliffaa kun. Jechuun bara kutaa lamatti hin dhiisee beektaa. Kutaa lamatti. Xaawulaayyee. Luka lafa kaa reetin. Xaawulaayyee. Luka. Hayeet mi'a. Kunoo dhiitoo raaftee deemti bataa
Qabbana yeroon. Anaan jechuun ibsa xaawala jecha barra anaan amina. Isii taa'u jirtu barati. Dhuftee dhiittee misi wasa dhuftee. Manatti kami dhuftee dhiittee miskiina ta'es. Wayii soo uumama. Dilii wallahi rabbiin sin dhiisu. Egaa Dilii rabbiin sin araamis dhiisu. laafaan beektee. Isin yoo rabbiin diime ana akkana godha ana waada kuma. Goomee osoo jaalatti waa hima. Deemu. Jaarameti. Faasiliin qabbanaa. Deemi bidii faasiliin qabbanaa. Madaasanii riina. Maatiyya. Gataa qaati. Gadhiisa. Qashee barkeessu. Oye kan dhawaaru yaa oye. Reedi maali lola maaltu fide. Ati taa'ula akkana dhoyta kan gaafatan akkana godhatta. Yaalee na wajjin haasa'ii si'ati maal taana? Natti naasirree. Natti mu jirteera hayyee. Haati gurra jabadhu hayyee. Akka godhe laa. Taa'ula hayyee namni baay'ee. Kana wani dhiite. Kana silaa dhiittee fa'aan wayi dhiifna. Haaree irra bitannee nuti. Awwaatu dheengattee bitamteeti lafa haa caccabsina meeshaa. Arroo. Waan keessanii maal na dhiban feete caccabsaa fi danda'ama. Maal na dhiban? Anglaa amma gisee namni kakaytii kun mana dhufe sharaaba tokko gubbaan qaadda yoo lama bitan tokko Ammoo sharrafame ati lafa. asitti awwaaleetiin akkana gubbaa kakaysaa ana eessaa fudhatee dhuga fannis jettee sati Giseen ni gaafate. asirra fannifamtee dhiita ni dhiita cabsitu ni qabalta Ijoollee xiqqoo isin fakkaataa miti akka taa'an. Laan. qaamaan xiqqaa'e umriin beenu malee umrii rabbii beeka Umrii 45. maashaallah xiqqummaa jedhu amasa lamaan Amata lamaan jaalata beekataa amata lamaan malee Anaamummaa dura irra jira. amata lamaan jaalata sirraan dhalattee amata lamaan Amata. kana dadheegaa wayi amata lamaan jaalata sirraan dhalatte Eessuma keeti gaana kasaan. Eessuma maal? Abbaa ummaa. Ati usmee irra. Raas. Akaahoo abbaa ummaa. Jaa ati raas. ati eessuma yuumaa yaakil Reedi yuumaa yaakil kalaas Reedi koo. oo kan deemini Laafanii koo. Isa Egaa. jibbula. Oyo si desena awante ma ra ne manu ngasini mi ha jala bana. bunni hin jiru Tukana ka sertani da. Kawar gunan. yes ati saniifuu amma yaadarra dhuftee boku takka Irraa inni dubbadde maa kanatti. Kan kamera khatani barre waan isin khatani ni beran. kaameram hangam takka akkati aartu nuti hordoftoonni baruu qaba la Awo mi ni na ite wallahi burdu laga di. wala xaawulaan kiyyaa'u faasiliin qabbanaa barbaada sataa dhiiran dhaaniin dhahin kaa'aa jaartii biraan jiraan Dala da ni tu. Dala da. harka kana hiyabta nuti yaan akka dhallan Arrasi mi hoite aga mudura narra ga basa mare goda akasi garat na bafte e bolu fa mare gudu ditte mi de kehi ora tu wena ma tu bine sa ja khadura si mukaan hin jenne afaan hin jee mukaan jechisi si agara ja mukarra barre amma ka aka mi si mi hoite si tolte mandra ga jarti na rande manyanya gaaf tokko dhageenye gaba as wayin sitti maati gaba ori kama oo akka jaartii hin dhageenyetti waasitti laa guyyaa tokko osoo waan iyyuu jiruuti laa hedduu afaan dheeretin akkas jenneeti awo mi lafu imadan matan yesu yenta damadan tarma eeggadhu wallahi wallahi bro ka delega ro Daa'ii deebittee wallahi maasa mana taa'uchu. naa deemaa otu taa wani faasiliiniin Deemtee Awulaati jabsite faasiliiniin yeroo qabbana Mee deemi video ofitti godhaatee haami milna hite wallahi. Maarree. Dura afaan kee wali qabeet. Haayase. Kottu maamatti hin deemne. fidee fidee seesaa Bichaanii deemu baadiriin nuyi deemnee. ittiin diba boodaan ittiin dibaadis tana yaadini Reedi waa hundaa fudhiifamaa. ati isirraa dibataan isitti jira Maamma dhiismee cinqamee waa hundaa fudhiifama dhiifama gaafanna. awa dhiitama askoo guddoon dhiitamaan jee askoo guddoon kophee cufaa guddoodha Reedi engama kiyyaan garuu waa hundaa fudhiifama naa godhe. bu'eenis bara dhiitama kophee waraanaatiin Ta milishaa jee. taasaa Miila bitaaleen dhiittee kufuuteen daga. Milishaan biyyoonaa ni jenna. akkaan dhiitoo kofoottiin dhiitoo ho'a yoo akkasitti dhiittee namtuma dura dhaabbatee kooftaa beekte akkamittiin dhiitaan akkasitti itti jigeessa jiraacha Mootummaa Itoophiyaa akkasitti bulchamu akkamisi.
hanga bakka miilli dhukkubbii miilaa sanii bulcha. Silaa baradhaan ta'a. Walitti aaruun qabnu ture. Silaa gammachuudhaan. Maali Benel? Faasiliin irraanfadheette naaf fida naa gargaara. Laa akkas hin jenne. An dhiifamaan jee malee. Ni gartee faasiliinii miti jirtuun shaaman. Awwa dadhabe yaa wana dhiibta nama. Daawwattoota keenya wanti nuti aarsee firaankii goone. Firaankii isa goone gammachuu ta'e isaanii simbiroo dhufu jira warra dhufutti hin jiraati. Alhamdulillah jee dubbatee beekte. Kanarratti wanni goone yaanni jidduu mataa naafilee loo dhufee ol mari'annee firaankii goone. Oskaanii bitanna. Shaama kana ni nyaachifna jennee shaama jechuun akkam jijjiirratti. Sanii irratti aaree jechuun firaankii nuti goone irratti. Sin irraan deemu wallahi. Firaankii nuti goone aaree jechuudha. Barraa keessi nama biraangii waan lafa gootanii miti. Hottu aareni. Oggaaru. Inni dhagaa sagalee aaree. Achumaan kote. Shaama qabsiifachuu nyaachuu didee akkam jijjiirra jechuun naasirra isa qaba. Ati si jarjaraa bar shaamaa maallaqaan binnee kam nyaataa? Nyaatu? Nyaata. Akkasitti rudiyaan